hin dandeenye kuni balaa yookaan musiibaa rabbiin samirraa gadi buuse jedhama. Halkan edaa akkuma iskiriin irratti argaa jirtan biyya Itoophiyaa keessatti illee musiibaan biyya Ameerikaatti mudatte Itoophiyaa keessatti illee waaqni samii gubbarratti jechuudha ibidda saaruqa fakkaatu alaamaa wayiitiif fidee samii gubbatti naannoo Gujiitii fi Booranaan irratti jechuudha hedduu uummanni sodaa guddaa keessa galee jira jechuudha akkuma iskiriin irratti argaa jirtan daawwattoota keenya kabajamoo kanan gurra isin buusa bal'inaan ni dhageessu jechuudha maal akka ta'ee fi akkasumallee ibiddi kun maalirra akka jiruu fi maal akka balleesse isinitti hima daawwattoota keenya baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina viidiyoo like share gochuu hin dagatina daawwattoota keenya kabajamoo kan iskiriin irratti isin argaa jirtan kun biyya Itoophiyaa Booranaa fi Gujiidha jechuudha halkan edaa halkan keessaa toora sa'aatii 4 moo akkanaan na fakkaate jechuudha ibiddi rabbiin fideetuma samii gubbarra kuni alaamaa wayiitii fi daawwattoota kiyya kunoo kan isin argaa jirtan kun amma photoshoppii seenaa ibidda jechuudha kun amma ibidda akka saarukaa yookaan akka bakakkaatti rabbii samii kana gubbaa oofaa jiru jechuudha alaamaa wayiitiif rabbiin fidee haala kanaan jechuudha biyya Itoophiyaa keessatti biyya dhiigni namaa itti dhangala'aa turee fi akkasumallee bakka keessafuu jechuudha bakka lubbuun namaa itti darbaa turte rabbiin imimmaan miskiina lafan hambifni haala kanaan waan addaa fidee samii gubbarra naannessaa bule uummanni sodaa guddaa keessa bule jechuudha dhugaa rabbi iddoo jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u akkuma amantii keessaniitiin namuu bakka jirtanii du'aa hima godhadhaa jechuudha dhugaa rabbi aan baay'ee sodaadheera maal akka ta'e kuni rabbiin alaamaa kana maaliif akka fide beekullee baannu hamma tokko tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha daawwattoota keenya Itoophiyaa keessatti akka malee kirkirri lafaatu nama lafarraa fixutti jira kana gubbaan immoo volkaanoon ibidda boba'u dhooyaa nama fixaa akka jiru ni beekama jechuudha gabaasaa turre amma kunoo haala ajaa'ibaatiin ibidda samii gubbarra ibidda sibiila fakkaatu yookaan saaruka boombii samiirraa namatti gad darbamu fakkaatu samii gubbarra oofaa jira jechuudha rabbiin alaamaa wayiitiif kanallee fidee rabbii nagaa haa godhu uummata keenya jechuudha kana kanumaan xumurree bira darbine jechuudha daawwattoota keenya haala Ameerikaan keessa jirtu yoo dubbannu kunoo amma haala isin argitan kanaan daawwattoota keenya kabajamoo magaalaa Ameerikaan akka malee jaallattuu fi biyya Ameerikaa keessatti akkaan kabajamtuu fi jaallatamtu akka malee bareedduu taate jana baasii namu amma sanitti deemaa jiran fakkaate rabbi nagaa nuuf haa godhu hundumaafuyyuu kan daawwattootaaf kabajamtoota sagantaan keenya kanarraa kana fakkaate jechuudha akkasinitti tolu abdii qaba maarree namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina isiniin jenna akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina qophiin keenya kanarraa asumarratti goolabamaa sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.